Kun sagalee Waaqayyooti. Maqaa Waaqayyoo isa Waaqaa fi lafa uumeen nuyi gargaarsa arganne. Faarsaa 124:8. Yaa Waaqayyoo, ganama sagaleen koo si biratti hin dhaga'amaa? Ganama ofii koosiif nan qopheessa, gara keessa nan ilaala. Faarsaa 5:3. Ani afaan guutee sin jajaa, guyyaa guutuus ulfina kee nan hima. Faarsaa 71:8. Ati arraba koo hiiki, yaa Gooftaa, afaan koos jajuu kee hin hima. Faarsaa 51:15. Yaa Waaqayyoo, ani kooluusitti galeeraa, ati yoomiyyuu akka hin hiyyeellaasifamne godhi. Walitti lallabanis, qulqulluu qulqulluudhaa Waaqayyo Gooftaan maccaa, guutummaan lafaas ulfina isaatiin guutuudha hin jedhu turan. Isaayyaas 6:3. Waaqayyo Gooftichi inni jiru, inni ture, inni dhufuuf jiru, inni hundumaa danda'u, ani Alfaadha, Omeegaadha jedha. Kana jechuun isa duraatii fi isa booddeetis jechuudha. Mul'ata Yohaannis 1:8. Yommus ani wayyoo kaa, ani nama arrabni isaa xuraa'e, namoota arrabni isaanii xuraa'e gidduus kanan jiraadhu waanan ta'eef, iji koos Waaqayyoon mootii maccaa waan argeef nan bade jedhee nan iyya. Isaayyaas 6:5. Sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduus buufate. Ulfina isaa isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutes argine. Ulfinni isaas isa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture. Wangeela Yohaannis 1:14. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon hin waammanna. Roomaa 8:15. Kottaa hin sagannaa, gadis hin jenna. Waaqayyo uumaa keenya durattis hin jilbeenfanna. Faarsaa 95:6. Atis Waaqayyo kee Goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Inni lammaffaan immoo nama akka mataa keetiitti jaallachuutu siif ta'a isa jedhudha. Abboommiin isaan kana irra caalu kan biraan hin jiru jedhe. Wangeela Maarqos 12:30-31. Waaqayyo ifa, dukkannis matumaa isa keessa hin jiru. Ergaan nuyi isa irraa dhageenyee isinitti himnus isuma kana. Waaqayyo wajjin tokkummaa qabna jennee dukkana keessa yoo deddeebinee hin sobna. Akka dhugaa sanaattis hin jiraannu. Akka inni ifa keessa jiru nuyis ifa keessa yoo deddeebinee nuyi walii keenyaa wajjin tokkummaa qabna. Dhiigni ilma isaa Yesuus immoo cubbuu hundumaatti nu qulleessa. Cubbuu hin qabnu yoo jenne of hin sossobna. Dhugaanis nu keessa hin jiru. Cubbuu keenya yoo isatti himannee inni amanamaadhaa fi qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf hin dhiisa. Jal'ina keenya hundumaattis nu qulleessa. Nuyi cubbuu hin hojjenne yoo jenne immoo isa sobduu hin goona. Dubbiin isaas nu keessa hin jiru. Tokkoffaa Yohaannis 1:5-10. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gocha ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokko illee akka ittiin of hin jajne nuyi hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Efesoon 2:8-10. Eenyutu itti faradare? Erga Kiristoos Yesuus du'ee kaafame immoo gara mirga Waaqayyootti argamee Waaqayyoon nuuf kadhatee kan itti faradu hin jiru. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Gidiraan yookiis muddamni, ari'atamuun, beelli yookiis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasu danda'a ree? Sababii keetiif namoonni guyyaa guyyaatti nu keessaa hin ajjeefamu. Akka hoolota qalamuuf jedhanitti lakkaa'amnee jirra kan jedhu caafamee jira. Waan nu irra ga'e hundumaatti garuu karaa isa nu jaallatee mo'icha guddaa argan. Duuni jireenyi, ergamoonni Waaqa irraa
warri bantii waaqaa keessaa aboo qabu jedhamanii sodaataman, wanti amma jiru, wanti dhufuuf jirus hundinuu, wanti humna argisiisu danda'us jaalala waaqayyootti gargar akka nu hin baafne ani beeka. Wanti ol ka'ee jiru, wanti gad fagaatee jirus, uumama keessaa wanti biraas jaalala waaqayyoo isa karaa gooftaa keenyaa Kiristoos Yesuus nuuf dhufeetti danda'ee gargar nu hin baasu. Roomaa 8:34-39. Maqaan waaqayyoo gooftaa, waaqayyo isa kan Israa'el, inni kophaa isaa wanta dinqisiisaa hojjetu haa eebbifamu. Maqaan isaa inni ulfina qabeessi bara baraan haa eebbifamu. Guutummaan biyya lafaas ulfina isaatiin haa guutamu. Ameen. Ammas ameen. Faarsaa 72:18-19. Yesuus itti fufee, isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'anis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa, ani boqonnaa isiniifan kenna. Maatiyos 11:28. Kottaa waaqayyoon hin faarfannaa, kattaa isaa itti baqannee oollutti gammaduu keenyas in dhageessifna. Galataan fuula isaa duratti ni aanna, isatti gammaduu keenya faarfannaadhaan in dhageessifna. Waaqayyo gooftaa isa guddaa waan ta'eef, waaqayyoolii hundumaa irratti inni mootii guddaadha. Lafa jalaa iddoon gad fagoo harka isaa keessa jira. Bantiin tullootaas kan isaati, galaanonni kan isaati. Isatu isaan hojjete. Lafti goganis kan isaati, harka isaatuu isa tolche. Kottaa hin sagannaa, gadis hin jenna. Waaqayyo uumaa keenya durattis hin jilbeenfanna. Innoo waaqayyo keenya, nuyi saba harka isaa jala jirrudha. Hoolota inni tiksudhas. Har'a sagalee isaa utuu dhaggeeffattanii attam gaariidha. Akkuma Mariibaa iddoo morkii sanatti, akka gaafa maasaa iddoo qoramaa isa lafa onaa keessaatti, isin mata jabeeyyii hin ta'inaa. Abaabiliin keessan achitti na qoran. Wanta ani godhee utuma arganii qoranii na ilaalan. Waggaa 40 dhaloota akkasii arguu na jibbisiise. Ani isaan saba garaan isaa karaa irraa kaatudha. Karaa koos beekuu hin barbaadan. Kanaafan aare. Matumaa biyya boqonnaa isaa ani qopheessatti hin galan jedhee kakadhe jedhe. Faarsaa 95:1-11. Waaqayyo gooftaan inni danda'aan in dubbata. Ba'a biiftuutii jalqabee hamma lixa isheettis biyya lafaa in waama. Tulluu mandara Xiyoon isa miidhagummaatti guutuu ta'e irraa Waaqayyoo in calaqqisa. Waaqayyo keenya in dhufa, callumas hin jedhu. Ibiddi xaph godhu fuula isaa dura, bubbeen humna qabeessis naannoo isaa jira. Inni saba isaatiif firdii kennuudhaaf bantiiwwan waaqaa warra gara olii jiran lafas itti in waama. Warra anaaf of kennan, warra aarsaa irratti anaa wajjin kakuutti galan walitti anaaf qabaa in jedha. Waaqayyoo ofii isaa abbaa firdii waan ta'eef bantiiwwan waaqaa qajeelummaa isaa in labsu. Ani nan dubbadha, ati immoo dhaggeeffadhu yaa saba ko. Ani Waaqayyo, Waaqayyo keeti. Yaa Israa'el, ani si irratti dhugaa nan ba'a. Ani aarsaa kee nan dhabe jedhee si hin komadhu. Aarsaan qalma keetii yeroo hundumaa fuula koo dura jira. Ani dallaa keetii tuntunoo karra kee keessaas korbeessa hin fudhadhu. Bineensi caakkaa keessa jiraatan hundinuu, horiin tulloota 1000 irratti bobba'anis kan kooti. Ani simbirroota qilleensa keessa balali'an hundumaa nan beeka. Warri bakkee keessa adeeman hundinuus kan kooti. Biyyi lafaa wanti isa keessa guutes kan koo waan ta'eef, ani utuun beela'e iyyuu sitti hin himadhu. Ani foon korommii nan nyaadhaa ree?
yookiis dhiiga korbeeyyii nan dhugaaree? Waaqayyoof galata aarsaa godhii dhiyeessi. Wareega kees abbaa isa hundumaa gararraaf baasi. Guyyaa rakkinaatti na waammadhu. Ani isa keessaa butee sin baasa. Ati immoo ulfina anaaf hin laatta jedha. Isa jallaadhaan garuu Waaqayyoo, ati maalummaa keetti seerrata koo tokko tokkoon himta. Kakuu koos maaliif maqaa dhoofta jedha. Itti fufees, ati adaba jibbiteetta. Dubbii koos of duubatti gatte. Hattuu yoo argite gammachuudhaan hojii isaa keessaa hin qabaatta. Ejjitootaa wajjinis hidhata hin taata. Afaan kee hamaa akka dubbatuuf gad hin dhiiftu. Arrabni kees gowwoomsaa tarree hin galcha. Ati gad teessee obboleessa kee irratti hin dubbatta. Sobaanis maqaa haadhoo keetii hin balleessita. Faarfannaa 51-20. Ati kana gooteetta. Ani immoo calluman jedhe. Kanaaf ati akkuma ofii kee na seete. Amma garuu ani sin ifadha. Waan ati gootes ija keetti nan argisiisa. Egaa isin warri ana Waaqayyoon irraanfattan kana hubadhaa. Kana achii ani nan tatarsaasa. Namni tokko illees kan oolchu hin jiru. Namni galata aarsaa godhee dhiyeessu ulfina anaaf hin kenna. Isa karaa isaa qajeelfatuttis fayyisuu koo nan argisiisa hin jedha. Faarsaa 50-21-23. Yaa Waaqayyoo, akka gaarummaa keetti araaraa natti agarsiisi. Akka ho'a kee isa guddaatti irra daddarbaa koo haxaa'ii balleessi. Yakka koo raawwadhu ana irraa dhiqi. Cubbuu koottiis ana qulleessi. Anoo irra daddarbaa koo beeka. Cubbuun koos gaafa hundumaa ija koo dura jira. Ani si yakkeera. Si'uma duwwaa hin yakkees. Wanta ija kee duratti hamaa ta'es hojjedheera. Ati immoo dubbii ana irratti dubbatteen qajeelaa, firdii faraddeenis qullaa ta'uun kee in beekama. Kunoo haati koo isheen garaatti na baatteeyyuu cubbamtuu turte. Anis yakka ta'ee nan dhaladhe. Kunoo ati keessa namummaa namaatti amanamummaa arguutti in gammadda. Iddoo dhokataa sana keessattis ogummaa na hubachiifta. Hiisoophiidhaan cubbuutti na qulleessi. Anis nan qullaa. Na dhiqii cabbi irras na daddaadha. Sagalee gammachuu fi ilillee na dhageessisi. Lafeen koo warri ati caccabsites haa gammadan. Cubbuu koo fuula kee duraa dhoksi. Yakka koo hundumaa haxaa'i ana irraa balleessi. Garaa qullaa'aa anaaf uumi yaa Waaqayyo. Hafuura dhaabbataas ana keessatti haaressi. Fuula kee duraa ana hin balleessin. Hafuura kee isa qulqulluus ana duraa hin fudhatin. Gammachuu isa fayyisuu kee keessaa argamu iddootti anaaf deebisi. Siif abboomamuudhaaf hafuura na gargaaru anaaf kenni. Yommus ani warra irra daddarban karaa kee nan barsiisa. Cubbamoonnis gara keetti hin deebi'u. Yaa Waaqayyoo, yaa Gooftaa na fayyiftuu, dhiiga koo dhangala'uu oolchi. Arrabni koos waa'ee qajeelummaa kee gammachuudhaan guddisee hin faarfata. Ati arraba koo hiiki, yaa Gooftaa. Afaan koos jajuu kee hin hima. Qalmi sitti hin tolu. Aarsaa dhiyeessuu koottis ati hin gammaddu. Hafuurri yaada cabaa aarsaa Waaqayyoo biratti fudhatamuudha. Yaa Waaqayyo, ati garaa cabaadhaaf bulla'aa hin tuffattu. Akka sitti tolutti Xiyooniif gaarii godhi. Masaraawwan Yerusaalem deebisii ijaari. Yommus qalma qajeeltootti aarsaatti, qalma guutummaatti gubamuuttis hin gammadda. Yommus iddoo aarsaa kee irratti tuntunoowwan qalmaaf in dhiyeeffamu. Faarsaa 51:1-19.